baay'ee si jaallatu jechuudha. Innaa akkasiin jennaa hordoftoota keenya jabanaanis kinoota akkasitti bibbitadha. Haalli Itoophiyaa keessa mi'a baay'ee nama hawwatutu jira. Arkabootiin dhumti kunillee baay'ee kan bareedudha. Arkabootiin kun bareedaadha. Shiniin kan abbaa gadaati. Nyaata kana achi qabimee Nyaanni kun kanarra fakkeenyaaf inni kun gara gashi bunichi kun mooyyawa. inni kun fakkeenyaaf amma arkabootii kana wajjin bitama as keessa jira. Kasala keessan as keessa naqattu bunni immoo kasalaan mi'aa. Kasala keessa as keessa Istoofirraa badaa mi'aa hordoftoota keenya. isa kana akkas godhattu. Fakkeenyaaf isa kana immoo shinii irra kaawwattanii itti namaaf kennitu saarbisiisni jedhama jechuudha. Kanuma wajjin bitama. Inni kun immoo Ixaana xiqqaa. ixaana itti harfattu jechaadha. Waan barbaadan itti harfachuu dandeessu. Gatii isaa walumaa gala kumaaf waan ta'e. 1800 kana jechaadha. Waan badaa. Shinii malee jechaadha. Doolaaratti immoo doolaara 20 bichaadha isiniin jennaa. Baadaa miti jechaadha. Salphaadha. Innaa Otoo isinii danda'amee as dhuftanii mi'a bituu isinitti cimaa achi teessanii obboleettii garaa keessanii qabaatanii birrii irratti hojjetanii wanta akkasii bareedaadha. mi'a gizee tokkicha odoo isin Itoophiyaan galiin titit gootee isinii bittee iddoo tokkotti walitti isiniif qabdee hedduu namatti tola. Gaafa as geessan maaliif waciin kaanii baay'ataa dhaqee waan tokko proosesii dheerata. Baay'ee nama gaafata beektaa. Yeroo sanitti mi'a bituun baay'ee namarra dalgagala jechuudha. Waan narra ga'ee argeedha. Yeroo achi jiran sana yoonyu jedhan isaan booda yeroo biyya sana jiran waan nama barbaachisan hunda isaa yeroo biyya ormaa jiraatan yoo guuttatan irra gaariidha. Guuttatanii gaafa dhuftan mana keessan xumurame mi'a guute Arratti numti beeka beektaa jabanaan tunu 200. 200 laalaa wanti hunduu bakka widdiidha garuu achi ta'an immoo salphaadha. Asitti garuu doolaara 2 jechuudha 200 jechuudha. Asitti garuu wanta hojjetteetti fidduu qabdu bara. Birriin 2 namatti cimaa. Nama erga biyya ormaatti galee waggaa tokko guuteera. Birriin qabus waa marra waliin agarra. Qabda kanarra bunni kun garuu hodhee diida ta'u magaala ta'u. Laakki diimessee na kaa'e. Lama taanii buna diimaatu bareeda. Lama taanii mi'aa garuu gaafa dhugan humna qaba. Waan akkasiiti isiniin jenna hordoftoota kiyyaa amma dhaqee kana shuggolee daqiiqaa lamatti dhaabachaa. Innaa asa itti hordoftoota kiyyatti dhaqee ndaaka. Innaa akkasiidha kan isiniin jedha karoora baafadhaatii mi'a keessa waan tokko gaafa achi hojjetanii dadhabanii bu'aa bahii baay'ee keessa gaafa darban as deebi'anii kan boqotanii yoo asitti haalli namaa mijatu yoo asitti gaadatti boqotan yoo asitti dafqa ofiinni dafqaa turan mana gaarii arganii mi'a gaarii arganii jireenya gaarii argan itti gammadanii bagan deeme gosh baga yeroo san madaamii jalatti katabee beela'ee dheebodhee jiraadhee har'a kunoossay jedhee boqodhee jedhan isa kanatu bagan deeme jedha nama jechisiisa malee gaafa achi waggaa meeqa waggaa 5 waggaa 6 dadhabdee Itoophiyaas gaafa deebitu jireenyuma chaalenjii rakkoo keessa gaafa jiraattu si aarsa jechuudha. Maaliif uumamuu guyyaa uumaa kee duuchaa amma abaartutti si ga'a. Maaliif achitti dadhabaa turte asittis nama boqonnaa gaafa itti iddoo boqonnaa gaafa dhabdu nama waan ta'eef namni immoo jireenya isaa keessaa wanti inni itti gammadu boqonnaatti gammada jechuudha. Waan dadhabe tokko firii isaa gaafa argu namni hin gammada. Garuu immoo waan dadhabe tokko firii isaa gaafa dhabee ta'u maseena jalaa ta'u hedduu tokko ofitti gadduu danda'a jechuudha. Kanaaf karoora baafadhaatii dhiira caala yoo jiraatte obboleettii dubara turre beeka jechuudha. Haala mi'aa jireenya mana keessaa haala tokko namni immoo maazerii jabduu qabdan haadha keessanii mari'adhaatii achi haala mijeeffadhaatu gaafa kaayaa jira miti jireenyi biyya lafaa kunillee guuteen guutu hamma tokko amma dubartii tokko amma mana tokko jiraachuu nan danda'a gaafa jettan murteeffattan akkasitti koottatii asitti boqodhaayii firii dadhabbii keessanii asitti argaa isiniin jedha. Akka kootti yaadni nan isiniif dabarsu isa kanaadha jechuudha. Namni kana wallaales hin jiru tarii namni beekne yoo jiraate akkasitti yoo karooraan deemtan gaariidha isiniin jedha. Dadhabbiin keessan akka firii isinii godhatu firii argatu jechaadha. Kinoo laala daqiiqa armatti bulleessee dhufeen jira. Hordoftoota alam yuutuubii isa kana kunuunla daqiiqatti hin gaamarre. Alamiin immoo erga galtee amma ji'a 2 keessadha kan ishiin jirtu natti. Waan kanallee bitaadhaa ijoollee. Kunoo kun asiin jira. Asiin jira. Kasala irratti bishaan sochoodoo hin taane ibsaa yeroo jiru waan jala kaawwamu qaba. Tunifaa biddiidha.
biyya arabaa jira. Tunifaa bushaadha rabbii widdiin jedha mala. Riikumaa fi dhibba lama qofaadha jechaadha. Maaf dhibba lama baay'ee bushaadha jechaadha. Isheen umtillee erga dhufte yaa'u jireenya bareedaa keessa jirtu gin hojii dhuunfaa ishee hin eegalle malee hojii dhuunfaa hin eegalle horii dhuma. Haalli horii hidhanii furdisanii akkasitti gurgurachaatidha kan isaan jiran jireenya akkasiitiin jireenya isaanii geggeessaa jiru. Abbaan manaa ishii ogeessaa hin beekaa waan tokko tokko jechuudha. Gooftaan isaa eebbisuu innaa gaafa Itoophiyaa geesse suuqiin banadhaa maaloon godhaan inni sobachuudha. Dhugaas ta'uu danda'a. Hojiin kan nama fayyadu. Maaliifi waan makkabiyyuu tuffachuu iddoon ati jirtu murteessaadha. Haala irra jirtu murteessaadha. Safarratti irraa mana manooraa qabdu murteessaadha. Gaafa siin jedhu hojiidhaaf. Yoo naannoo sun hojiidhaaf ho'aa ta'e yoo haalli suni iddoon jira sun in hojjetamadhanii yoo murteessanii achitti sim jedhanii suuqii bannadhanii shaboof saamunaa qabatanii ol bira ta'an namni namarraa bituyyuu dhibuu danda'a jechuudha. Tokkoffaa immoo buurri wanti adaraa isiniin jedhu mana mataa keessanii ijaarratan malee Itoophiyaatti macheen hin gallattanii yaadna. Finfinnee keessatti illee hin danda'amu yoo ta'e carraa isaatti hin ta'u yoo ta'e iddootti dhalatanitti hoo ijaarratanii waan tokko. Fakkeenyaaf amma Finfinneedhuma kana shaggar keessa dhowwu malee mana ijaarsa biyyoota tokko tokko jira katamaan giddu galeessi iddoon itti ijaarramu jechuudha. Murteessanii achitti waggaa ofii kennanii achitti ijaarratanii mana hamma barbaadde haa taatu. Kaaree 100 irratti kilaasii takkitti yoo ijaarratte isatti boqotta gaafa dhufu. Samma. Mana kiraa ji'a gaafa reegdu Jireenyi namaayyuu manni kiraan immoo amma waddadeera. Fe'aansi yoo xiqqaate garuma caafii isaayyuu birri 2,300 ijoolleen gaa'elatti hin galle faabeettaa ta'u iddoo jireenyaa bitatanii mana. Dura utubaa dhaabbadhaa gara keessatti galuudhaan dur yoo hunda'ee dhalli koo isa dhaqxii boru maalla oona gaafatte maalan deebisaa fi maaltu naaf furmaata kan jedhu dursaatii sabaraatoo haala sanitti arruma laal fayyadamaa sinii jecha barbaadda. Boontuu koo boonaa koottanii kanuma bichaa laaltanii achi shaantaan rarraafattee yoo dhufte asitti jireenyi si rarraasa. Daba rarraasa dhugaadha. Jireenya si amma shaantaan rarraafatan caala dachaa 12 rarraasa. Kanaaf dura idda godhachuu yaalaan isiniin jedha. Ani nama achi siqeedha jechuudha. Waan baay'ee nama argeedha. Waan baay'ee jecha waan baay'ee argite biyya Oromoo keessatti chaalenjii baay'ee waan hin dabarse. Deebitee namoonni biraa immoo hiriyoonni kun na duubarraan dhufanii carraan ani galee kanatti akka isaan hin galleef dhaamsa yoo hin dabarseef gaariidha. Haala keessatti cakkantee yoo jabaatte achuma manuma madaamii isa ifatamtu sanitti isa rakkattu isa hojii sitti baay'atu. Isa dugdi siqitu isaan keessatti mudhii keedhattee waggaa murtaa'e yoo hojjette wanta ijaarrachuu dadhabduufis hin jiru. Wanta to'as deebite boqonnaa si dhoowwuufis hin jiru. Garuu ijoollee baay'ee dhiirota kana mannaa maaltu na gubee asiin hangalaa ittee waggaa 2 hojjettee akkaawunti irraa 1,500 godhattee dhufte ishiin bakka 550 addaan hiramte xaataa ishii sirraa dhumee bakka dhabdu dhabde. Kanaaf jabaa rabbii gorsa isinii ta'e baay'ee gorsite galata. Isiniin jedha galatoomaa jecha dogoggoree yoo jiraate na of kalchaan isiniin jedha hordoftoota alam yuutuubii. Araati nama lama akkasitti ol hin ka'ini. Naan immoo mucaan as keessa raachuudha. Ganaadha gaafa dhalatee fidee isinitti argisiisa. Fiddaa fira. Abdii rabbii faana jechuudha. Naa akkasii Hordoftoota keenya waan dhaggeeffataniif hedduu baay'ee galatoomaa. Baay'ee sin jaalanna baay'ee sin kabajna. Amma bunni buuttis viidiyoo teechisuun waan godhu bunicha silaalluu gudanii tirfiin isiniin jenna. Gagannuu turaa sin jaallannaa. Bye bye. Gaarii yeroo gaarii nuuf dhawadha. Ciao. Baay'ee sin jaallanna.